كيسان ورا زيارة جرسان نمني بطل الله كأنيسون كان أمر ريدون كيسان جولبي عربات وري هذا فيرو في سجلة تيا ترى ولي سجلة كيف أقول راسلي سجلة الخاص ولا ربصات Sagaleen kee dhagaa. هذا فيرو ترى أبان نمالي جرا ترى ريدون كيسان باين جولبي عربات نيجالين خنابي هذا فيرو سبورت تقولوا هذا فيرو موازم ته جيمرا متراكم نيجالين سبورت تقولوا بربادن سانان تقام متيو سنا مراج وسنتاني نما كتير زبرت أبتشو بربادن سانان أن بود بك مبارك فاي تبين لما سنيله هندكا أدى بافتا إن بيتني جيتر ده جنسه كفره كاي سوماليلاند جروس أمريكا جروله أنا تو كمان بيتني سنيمو أدى بافتا كسرين راها فين أنهار إسني مجلسا وان أشتي منا ماركوسات ترى جاي لاله ويا قربان مغنا كيسة إسني كبا أنا في روت الله هنيما أنا إسني مجلسا إسني موتو وري الجلا جروله ور الجلا جرين أجهزها وان بران كوينا هاتنين دكتورة تكو سجلين كجزء تكتك رفع بدابر دكتورة سجلين اللي وان غودن بكو مجير دانيتي ومتك وتكوف قبابي نرمي توقيا كومتك كومالا مشي قالم انا تو على اسني مجيز على اسني مجيزا كاغينتي كنو بدان دو غينتي كنافي كاغينتي كنو دان دك كرا اكاونت تن ارغو بربادو كرا ذلك كشاف تن ارغو بربادو دا اسني مجيزا وان بودا من ماركوفات مريتا ميرت ولي غالا ميرت ابته ويا اسني بيلما يوم كان كيستي galgal mutoka fo magriba tani isin baydize warene de video de jette video le jettu bane live mara manu namatu manuma nani baye jetti baydine digale miti yero gababa ke wan sa dera kan warwadan kabe kada kedani ko ab warwadan kamne saati lam katta volakka yo akam kude sa sadi benama sa sadi kabanne wan dande tanin support godani Rajallah itu kanat, maka jirdan itu dikesan ada biro berat abban tamu kabur jatan, pun dikesan aku merang deh, tahu ibah tahu, every topi aku mah tahu, kumala mah tahu, kumaya tahu, wan dan detarin, kopten wat harkat sih, aduh ben kami am harkat kopten wat, yero hal menjadi. Aku ufra kuno, agar ane jette tinin, ufra gal jette tinin tumuru jechu, aget tani. Sagalee jedhaa jira namni baay'een. Yaa sagaleen fagaataa ture ergaan garuu dhagahameera. Sagaleen kee baay'ee fagoo ture amma bareeda asli. Asli yoo geeffatamee hin dubbadhaan illee farsoo carraa. Gahee dubbadhu gabaabsi daqiiqaa muraasa. Yoo asliin geeffate. Doktora geessitanii? Gabaabumatti marii galgala mubaarakfaa qabdu dhaqee achirra dhaabbadhee diniin karaa baankitiin gargaaruu barbaaduuf karaa kaashaappitiin zeelitiin giiftitiin gargaaruu barbaadullee haala Doktari, Aslii fi Maarkosii waliin turree wanni waliin dhoofne tokko hin jira. Warri kaashiin gargaaruu barbaadu sa'aatii kanarraa eegaluudhaan Doktar Asliin haala mijeessaa maaliif jennaan waliigalleerraa Mubaarakii fi Maarkosiin faa wajjin turree warri biyya jiruuf ijoolleen ardii Eeshiyaa biyya Arabaa keessa jiran kaashiidhaan gargaaruun irra caalatti waan mijatuuf karaa itti kaashiidhaan gargaaran haalli mijataa yoo ka mijatullee ta'e warri karaa geemiidhaan immoo ijoollee giiftaroota warra leencaa fi giiftii gurguddaa kennuu barbaannee kenninee fi gammachiifna jechuu barbaadu qofaaf malee kaashiidhaan gargaaruu namoonni fedhii qaban hedduu waan jiraniif har'umarraa jalqabdanii haala mijeessitanii kan karaa kaashii sa'aatii makanaayyuu sammuu keessan keessatti dizaayin gootanii gara itti aanutti. Diimtuu kennan waan guddaa achi ol kennee hin beeku. Ani nama yookaan ijoollee akkanaa waa babbareeda waa olii dalaydu malee bakka geemii kana dhaqee waan kennu gurbaan sun akka jedhee na rifachiisee mana keessa jiru keessaa bahee achi dhufe bakka geemii isa yoo dhufu ganaa hin eegallee jaluma ture waan danda'u achitti darbee achi deeme jechuudha. Amma mootiyyuu
ajandaan amma hawaasa walitti qabanii arrabsan kuni dhiifama naa godhaati afarsoolleen dhageeffataa ture agaree fi illee sirrii natti hin fakkaatu namoota gaafa san mucayyoo tanaa waadaa seene adda baasaa maqaa jaraa gadi baasaati waa jedhaani abba fedhe haa ta'u ala jamaal godii maan taane aslii maan taane mubaarak abbaa fedhe haa ta'uti ijoollee baay'izawee jirtuu itti jedhanii chooyoo jedhan harreen hunduma gurra dhaabaa jedhan kanaafi please nama yoo wanti kuni wanni samoonii kana deemaa jiru waan nama jibbisiisu guyyaa irraa geemii 5 geemii 6 deemaa jara kenna guyyatti ummanni illee dadhabee jira warrummaan giiftarootaatu dadhabee jira waan kanallee wanti keessa galchaa wayta waa dubbattan dhiifama naa godhaati ani warra geemii komi warra geemii taphatullee miti warra geemii wanna godhullee miti giiftarallee miti garuu ammootiyyuu ni agarra guyyatti taphaa gana jira waan jedhu kana wanti kuni namni kuni waan kana beeytaa fedhaa fi nama san gammachiisuu nama kenna yookaan namni kun odoo rakkoo qabuyyuu hamilee nama sanii akka hamilee namni sanii tuqamnee fi waan danda'u san namaa kenna yookaan akkuma reef mubaarak jedhe nama meeqatu yookaan bitamuu fi dideetiin kaardiin didee wanda jedheetiin rakkateetiin waan kana kennuu dhabaa jechuudha. Wantoota kana marayyuu wayita dubbannu achi keessa kennee dubbachuu qabna. Kanaafiyyuu warroota asiin dura mucayyoo tanaa waadaa galee Ameerikaa sifinnaa akkana sigoonaa geemii qabee fi wanna jedhe san maqaa isaanii gadi baasaa dubbadha. Maqaa isaanii dhaya. Garuu hawaasa walitti qabaniitiin hawaasa maraan waa jechuuni jarana sirrii miti dhiifama yoo balleessilee na of olcha waan akkasiisan irraa of qusadhaa obboleeyyantiyya. Kanuma jechuu barbaade ani wallahi Jamal Godilal waa tokko nunne waa malee miti tokkoffaa irratti kan jedhe afarsaa faallee nuti hawaasa kanallee kan itti komachuu dandeenye mucattii tana gara waggaa tokko hin beeyne asirratti afarsaa jiran ummatuma keenya kana namni ganamaa galgalatti hirriba dhoorgee namallee itti kofalchiisaa jira. Mucattiin tuni duraan hamileen isii gaariidha. Mee amma yeroo dhaayini isin dhuftu laala. Wallahi hamileen isii cabe jira. Namni bar haga barbaadde faarsi gaafa ajandaa godhatamee sa'aa 24 suuraan isaa irra deemee jedhe itti dhagama maatii qaba waan ta'eef zarirraa bahee ilma namaati. Siba yoo akka keetiitti fudhatte sitti dhagama. Sigalee hawaasni kaleessa akkasitti gadi yaa'ee bookkisee dhumalee namni hin jiru jedhe keessattuu jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne amma waan kan irraa haasa'u nama mara irraa haase. Sigalee Jamal Godii ati sirraayyuu kaasee jechuudha gaafa egartees uummanni akkasitti wal fixaa ture san namni guutuun gastii galee haasa'aatiin ture. Garuu immoo har'a kana mucattii tana erga akkasitti gadi baasanii miidiyaa kanarratti isillee waan barbaaddes yoo taate nama wali buutetiin jirti hanga ta'ullee ta'u nama masaanuu qabdi. Sigalee kanaafuyyuu nama akkatti hamileen isii cabe kana hamilee isii kana akkamitti ol kaasuu dhabe silaa hawaasni kun osoo birmateetiin ilaala osoo hawaasni qaxiiqii qabaatu taate wallaahi laziim namni muraasni waa gochuu fidan. Sigalee garuu immoo uummata afaaniin fakkeessu kana dhugaa jirtu itti himne maal balleessinu afaaniin fakkeessitan abbaa maqaayaa maatii ittima maqaayaa maatii warra afaaniin waadaa seeneefsani guutuma isaati harkirra caalu warri amma asirraa cafaru kun guutuu fakkeessatiin ture maal osoo fakkeessuu baatanii nama miliyoona jira maaliif gargaaruu dhaba mucattii tana afaaniin fakkeessuu qofa gaafa osoo isii waa taate ajandaa arrabaa wayii taate wallahi namni nama keenya dura yoo dhugaa dubbanne ol bahee asirraa bokkisu hin jiru garuu bakka qarqaarsaatti hin jiru dhugaadha baga dhugaa isinitti himne maal rakkoo qaba dhugaan nama aarsa dhugaadha fudhaa kana amanaati. Bakka qarqaarsaallee obboleessa kiyya ila wanni tokkoon isin beekuu qabdan laali dhugaan dhugaa obboleesso dhugaan dhugaa ani abbaan fedheera raggatuu baate an Jamal Godiiti. Okay? Wanti ati namni tokko fedhaan dhufee waa kenna ati arrabsitee fi miti namni dhufee ka waa kennu kana beekuu qabdan. Waa kennaaf hin arrabsine bara amma uummata kana deebi'aa ati mucattii tana qarqaara hin jenne ni bara ammoo booda fakkeenya fuuyyuu waan hin taane hin kijibina afaanin gadi baatanii akkana goonan jedhinaati waan godhuu barbaadan agarsiisa akka nama kamiituyyuu hujii keessanii agarree afaan keessan qofa agarree jenneetini dhugaa himne malee gadi bayaa mucattii tana deemaa uummanni si komando qarqaara hin jenne. Sigalee barbaadu qarqaara barbaadu dhiisa. Nuwaa sumuunii barbaadeeti miti uummata kanarra. Garuu immoo dhugaa jirtu gadi baafnee dhugaa jirtu gaafa gabbaasanii dubbata wanni nama guguuta kan jiru.
Digale abba barbade gaafa gartee waan dhugaa tokko itti himte jette namni hin haara. Dhugaa jirtu kana qabaati fudha. Maayoo dhugaa dubbanne walitti himne taniin gartee wal jibbine rakkoo miti barri. Akka barbaanne wal jibbanne nu dantaa irraa qabnu. Digale nu dhimma takka irraa qabnu waa barbaaneti miti miidiyaa hara gadhuute. Garuu immoo dhimma qabnu bara obboleesso dhimma qabnu bar namni dhimma qabu hin jiru. Garuu ammoo bareedalleen ta'u obboleetti mateen naafilleen akkaataa namatti dubbatan kuni akkaataa namatti haasa'amu kuni isimaafillee bareedan ta'u. Lali, as kesa sick ummata sick commando we talking about 25 million people. Nama kuma miliona digami shani hasoina. Warri TikTok yu bajiru mani sick commando yo guddate nama kuma shan. Waan kanallee akkasii addaan baafataa deema. Namoota ammoo gaafsan waadaa seenee fi geemii qabsiisee mucayyoota naamilee itti kenneetiin yookaan biyya alaa si baasna maal goona jedhee haasa'e. Sanniin maqaa irraa baasaati maqaadhaan dubbadha hawaasa walitti hin qabinaa wannan jedhaa jiru. Yoo balleessa immoo dhiifamaan kanuu jedha. Kanaaf dubbadhee fi abbaan fedhe suuraa kiyya galchee galchuu waan ta'e dantaan qabu hin jabaa. Galatoomii jaamsi galatoomii dhugaa dubbachuu fi dhugaa jirtus meelleen si ibsee. Nu ka dubbanne tokkoffaa namni asirra mujattii tana fanfansee akka geemii siin qabattu godhe kuma 25 ati jettu kana miliyoona 25 ati jettu kana igale namnummaa mujattii tana fuudhee dirqamaan akkatti akka isiin geemii taphattu minaamin godhe iyyuu akka nama waa gargaaruu danda'u warri godhe warra ate gartee kuma adda miliyoona kuma 25 minaamin ati jettu kana sigale maafi faayidaa quxaraan maan nu godhanu irreenni maan nu godhu maan nu fayyada sigale kanaafi kana mara deebinee dubbachuun barbaannu. Dhugaan jirtu sanuma fudhatu baattan hin dhiiftan nu jibbitanis rakkoo takkan qabu. Kanaaf Nasraa itti fufii galatoomii yaada kee waan qabdu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqamnaan ol seene sagaleen kiyya isinii goobuu danda'a karaan deemu jira. Isin dhaggeeffachaan ture akkuma asliitii mubaarak murteessan sani falli malee amma dubbii biraa walii gagguuruun hin fayyadu. Wanni dhufees dhuftee jirti. Uliin deebitu tanuma fuuldura takkuma amma mari'achi jirtu kana itti fufa. Ati biroof TikTokiin siitillee ni gubate guddaan ni beeytanii. Inni lammaffaan immoo namoota gurguddaa dhufee ture yeroo geema isin dura eegaluu deemtu AK faa ture, Abdii Dadarfaa ture, Illuu Koofaa ture, ijoollee hedduu ture. Intalti lafarraa artisteetii akka ijoolleen fattee firraa deemtu goote ammallee guyyaan haati firoo geema qabatte guyyaa arbaati. Arbaa jechuun ijoolleen warri biyya alaa jiran baay'ee biiziidha. Kun diraaf godhaa kun dalagaarra jira. Kanuma wanni kuteen deebitu mariin akkuma amma murteessitan sanitti deema. Galatooma. Thank you galatoomii Nasraa teenna artistii teenna asuma warra zalaatan namni 700 kuni sirba gaafa dura Nasraan ittiin keessaa nu hambifte jettan uummata agartee arsoomni qorsooma jedhu sirba akkas jedhu qabattee dhufteerti waan jedhuuf akka irra dhiyaattanii dhayxanii sappoorti gootan kanallee amma silaa waan biraa isiniif fakkaatuu danda'a. Namoonni tokko dhaqaatiin artistii teessan kuno kabajaa isinii deebistee jirti warri gaafa dura sirba keessaan hubatte minaamin jechaa turtanis dhayxanii akka achumaan sappoorti gootan dhaamsa kooti. Inni lammaffaa barsiisaa itti fufaa. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Tadura akkuma amma farsoon jedhe galatoomii Nasraa YouTube si isinitti mijatuun jedha. Galatooma jechuun Mubaarak illee amma dubbatee ture an akka carraa ta'ee geema sana booda achumaan naariin rafee halkan sheeriin irratti godhaa turan Yaasin faani. Yaasin gidduu kana rakkuma teeknikaa isa mudateen kaardiin isaa aktiivii hin turre namni baay'een itti dhiyeenya qabu hin beekanatti fakkaate Jamaaliin dabalate. Sababbii sanaa sheerii natti godhaa turanii gara laayivii dubbachaa turre Mubaarak illee dhufe ani irrafne iyyuu ammallee akkuma carraa riba keessa kursi nyaachuu yeroon ka'u isin argeeti. Wanni amma Mubaarak illee jedhee kaleessa galgalallee dubbanne akkuma amma jedhe kana Mubaarakii mari'annee warri giftaroota miidiyaa irratti akkuma hamilee isii bira dhaabbanna jedhee warri kaan ammoo namoonni karaa giftitiin sappoorti gochuu hin dandeenye
haasaa turre sana akka jechaa turre sana caalaa amma gochaan mucattii tana namni hunduu biran dhaabbadha kan jedhu karaa keessaatiin walitti mataa qabannee gara gruuppii waasaapitiin gargaarraa jedhee fakkeenyaaf ani mataan koo karaa geemiitii yoo jiraate geemiidhaan kan jiruun alatti $200 hin gargaara jedhee yaasin namoonni tokko haala sanaan kan maqaaleen galmeessine hin jira gruuppii waasaappii kireetii goonee waan danda'une namni waan gargaaruu barbaadun waan hamilee ta'uufii barbaadun akka hamilee ta'uuf kan jedhu irratti dubbannee turre jechuudha namoota muraasa dhibbootaan lakkaa'ama wajjin yeroo sana tamsaasa kallattii irratti walumaa galatti haasa'u caalaa waan dandeenyu fakkeenyaaf anillee nama biyya jiru kallattiidhaan yoo gifti kennuu dadhabeeyyuu kaashii waan narraa eegamu gochuu nan danda'a jechuudha. So haala sanaan namni hunduu waan isarraa eegamu yoo baate amma asitti wal komachuu yookiin usmee fi abarsoonni akka waliigalaatitti ani waan isin amma jettanillee hin dhageenye dhugaa dubbachuudha fi garuu vin kaleessallee ani mubaarakiinillee jechaa turre aslifaa wajjinillee gara keessaa diskas goone ijoolleen kara kanaan gargaaruu barbaadu. Namoonni lakkoofsa WhatsApp isaanii gara keessaatiin nabaratti erganii akkaataa itti gargaaruu dandeenyu haala mijeessaa naan jedhanillee hin jiran amma jechuudha. So direct akkaataa itti support gochuun danda'amullee haala yoo mijeessan gaarii natti fakkaata. Wanni ani lakkoofsa tokkollee barreessaa turee fi gara kutaa keessummaatti ol ergadheef illee kanumaa fi yaadni faallaa kanaallee yoo jiraate yoo namootaaf mijatuu baatellee waliin dubbachuu hin dandeenya jechuudha. Garuu qabatamni jiru kaleessa galgala yaasin yaada kana burqisiisee jennaan sheer natti gochuu qofa miti kallattiin illee irratti bilbilaan wajjin dubbannee ijoolleen keenya warri cinaa dhaabbachuu barbaadan warri maallaqaan argite warri giiftiin leenca bituu hin dandeenye kan tiktaak yuunivarsiitii bituu hin dandeenye waan dandeenyuun ammoo bira dhaabbanna kan jettan ani mataa kiyya qarshii biyya jiru ka Itoophiyaa birrii 1,000 jedhee namni hunduu ofirraa waan eegaluu qabnuuf yaasin $200 jedhee haala sanaan nuti gruuppii WhatsAppii bu'uureessinee jirra jechuudha. Maaliif nuti geemii waan gochuu dandeenyu waan hin qabaanneef yaadni kiyya kanuma. Okay, barsiisaa galatoomii amma gruuppii ijaartan kun ijoollee biyya arabaallee akka nu gayu nullee fuudhaatti nu galcha nullee ijoollee nama beeknu itti galchinaa yoo akkam dadhabame namni danda'u riyaala 200 illee riyaala 100 illee riyaala 50 illee haa gargaaramtu maaliif ennaan nu ammootu haa namni nu jajuufi yookaan ammoo haa namni nutti wanna jedhuufi miti dhugaa dubbachuuf asirraa yoo arraba taate nama hoggaa lama arrabsaa jirra maafi faayida siigalee garuu yeroo tokko yoo dhugaan dhufte si aarsa wanna atirra turte suni si aarsa dhiifnee masgiidatti gallee akkam kun amma asliin namoonni keenya gattanii dhugaa dubbachuuf aslii amma namootuma keenya gatte tokkoffaa namoota biraa qeequu osoo hin taane diqqeessa osoo hin taane masgiida galee gurbaan achi amma harkaan islaama nu barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf akkasuma gaafa ammootu waan tokko namatti dirqitanii nama itti dhiibdanii keessa harka luqqifatan kana nama aarsa. Kanaaf dhufnee nama kennaan illee waa jennee rakkoo hin qabu inni nama ofii qeequun rakkoo takka hin qabdu. Inni lammataa ammootu wanna isin jechuu barbaadu akka ijoolleen biyya arabaa namni nama beeknullee ijoollee saahibaallee hedduu qabnaa ijoollee gooddanyaallee hedduu qabnaa indoom gruppiin kennallee hedduutu jira lakkoofsa gruppii ittiin hiitan sana nu naqa lakkoofsa kenna isinii kennina gara keessaa isinii barreessina nu galcha nu ammoo nama itti galchina riyaala 50 riyaala 10 riyaala 30 warri biyya arabaa jirtan gargaaraan warri duraan fakkeessaa turtan dhugaa dubbachuuf. Anamma ka kiyyatti amreedi ani asuma dhaamsi anda barfadhu fraulin keessan waliin dubbisuu hin beeku asliin barsiisaa qoraa dubbatu asliin asli takka asli wannan jechuu barbaade kallattiidhaan kirgiit gochuun haala itti danda'amu qofa asliin haa mijjeessu achi booda asliin karaa aslii fi fraulin mijjeessanii kallattiidhaan kaashii maallaqni akkaataa itti galii ta'uu danda'u isaan haala mijjeessu zan bilbila kan keessan kan area koodii qabu warri duwwaa 5 jettanii asli illee bilbila kennan qabdi mu beef asli illee ni qabda asli bilbila kiyyan qabda mi ka WhatsApp sana ni qabda yaa usaan bakka dandeetanii itti nagalcha dubbaddu asli agarroo fi barsiisan hundi keessan wada jira jirtan namni dhibba torbaaf qanii sun kaa kan amma irra hedduun keessan ijoollee biyya arabaati warri haadha biroo fi sagalee tayaa turellee waliin sagaleen kee fagoo jira asli sagaleen faas wal arrabsaa sagaleen kee dhagaa
haadha firoo cinaa dhaabbannu malee jedhaa turre hedduu keessan baay'inaan ijoollee biyya arabaati ni galanii kanaafi haadha firoo sappoorti godhu haati firoo mo'atamtee deemaraa miti rakkoo miti ni galanii sappoorti godhuu barbaaddan taanaan dhugaa